jirtu daawwattoota keenya, kun qophii bashannanaati. Qophii keenya har'aa irratti seerota hin baratamnee fi kolfisiisoo Kooriyaa Kaabaa wajjin ilaalla. Kanneen chaanaalii keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayib, laayik gochuun maatii keenya akka taatan isin affeerra. Kooriyaa Kaabaatti jiinsii uffachuun akka diina ishee Ameerikaa deeggaruutti ilaalama. Namni tokko jiinsii uffatee yoo argame hidhaan umurii guutuu itti murtaa'uu danda'a. Kooriyaa Kaabaatti qotee bultoonni akka xaa'ootti kan isaan fayyadaman bobbaa namaati. Lammiileen biyyattiis waggaatti bobbaa kiiloogiraama 100 mootummaaf akka kennan dirqisiifamu. Kooriyaa Kaabaatti seerri adabbii dhaloota 3 jedhamu. Kunis namni tokko yoo seeraan ala biyyaa ba'uuf yaale yookiin seera cabsee yoo argame ijoollee hanga dhaloota 3tti dabalatee gara kaampii hojiin humnaa itti hojjetamutti galu. Ergaa mootummaan dabarsu lammiileen hundi akka dhaga'aniif mana namoota hundaa raadiyoon keenyaanitti ni fannifama. Raadiyoo kanas kan sagalee isaa hir'ise yookiin cufe adabbiin isaa guddaadha. Kooriyaa Kaabaatti filannoowwan godhaman irratti waraqaa filannoo irratti maqaan nama filatamuu tokko qofaatu jira. Inni filatu sunis nama biraa filachuu yoo barbaade maqaa irra jiru balleessee kan biraa barreessuu danda'a. Biyyattiitti argaman istaayilii rifeensa isaan maxxansan kan mootummaan filatamanidha. Dhiironni rifeensa akka dheereffatan hin eegamu. Kooriyaa Kaabaatti mariijoonaas ta'e kaanaabisii gurguruunis daddabarsuun seera qabeessa. Lakkoofsi baraa Kooriyaa Kaabaatti amma 2024 otoo hin taane 113dha. Bara kan isaan lakkaa'anis Kiim Il Sung guyyaa dhalatee kaasaniiti. Kaalaandariin isaaniis Juuchee jedhama. Barattoonni Kooriyaa Kaabaa taa'umsa irra taa'anii irratti barreessaniif waggaatti akka kaffalan dirqisiifamu. Kooriyaa Kaabaatti amantii kamillee hordofuun dhorkaadha. Kitaaba qulqulluus ta'e Quraana dubbisuun dhorkaadha. Otoo kana godhuu namni argame hamma fannifamuutti geessisuuni. Namni fiilmii fi muuziqaa biyyoota alaa ilaale hamma umurii guutuutti hidhaan adabamuu danda'a. Lammiileen kan dhaggeeffachuu danda'an muuziqaa kiimiin eeyyama argatanii fi kan aadaa ta'an qofadha.